كن ربي برهقاني قمتشوهن قبوداري عجب دبي هرالالي أبان جافين مغاري عجب دبي هرالالي أبان جافين مغاري سفر ولم تجدوا كاتبا فرحان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويؤذب من يشاء والله على كل شيء قدير. الله أكبر. حسبكم أبا جعفر إن شاء الله تعالى كتير حفتك إن شاء الله نمني شيء رجال وما جرى كنا عايزين نجيب الله أكبر. كان إن شاء الله تعالى أيه never give up cause aikin kesan habana مؤمن ربي في جدي قلبي والكايتو جرا كان جتشدبو هما جدي إبساتو وبولاتو كيشما ربي تيف والجالتو أما اللي روحينك يا في داك سنتاتو ربي سنها مررفتو هند أهلي شهادتين رحمة ما كيساناني نمل كأسي دنيا ديني. أهلا وسهلا يا ضيوفنا الكرام. مركز أبي بكر الصديق لفضيلة أستاذ مبارك كنا نكون كم برتو أم جعفر أبا جعفر مركز أبي بكر الصديق هندا فكينيا آلاما برسيس قول رحماني كل سا قلبنا ما هندا سنابو إنايا كان دربو جيلا فكاهي دستور داندي مؤمنة قلبنا ما تف مجاهي مركز أبي بكر الصديق هندا فكينيا آلاما برسيس قول رحماني كل سا قلبنا ما هندا سنابو إنايا كان دربو جيلا فكاهي دستور داندي مؤمنة قلبنا ما تف مجاهي يا قرآن إفادة نوف كن موتي نولانو جتشا مخلوقا هنتاني قولي رحمن الرحيم قرآن جتشا إسهاتي جتشا مخلوقا هنتاني دوغن غرا جتشي سوني قرآن كنا أولاني يا مي آدم مرة جالو درغو من قبلو دچيتي سيتو كرا نغرسيسا نوف ميجيسي أسرتي فنيو ربي هادان جيني كان سينغاني غويا بودا شكري ربي دغاتيني كان سيف كني كان قودا
yaami aadam har'a caalu dorgomaan qabdu dachitti situ karaa nu garsiisa nuuf mijeessee asirratti funyoo rabbii hadan cinne kan singanne guyyaa booda shukri rabbiin dagatini kan siif kenne kana qooda markaza Abii Bakri Siddiq hunda fakkeenya alama barsiisa qawli rahmaani qulqulleessaa qalbii namaa hundeessa naabuu inaaya kan dur bocee lafa kaahee dustuura daandii mu'mina qalbii namaatiif mijaahee markaza Abii Bakri Siddiq hunda fakkeenya alama barsiisa qawli rahmaani qulqulleessaa qalbii namaa hundeessa naabuu inaaya kan dur bocee lafa kaahee dustuura daandii mu'mina qalbii namaatiif mijaahee kalaama rabbi olaanaa badhaasa mootii abadii quraani madda sammuuti abbaan jaafee nuuf gammadii caayaa caalaa irra caalu hardhas tahee boru jennee siif kenne warntarra qaali jabeessi akka hin dhiifne qur'aanni qawli rahmaani bilisa qaama kan keeti mee maaltu satti madaala qajeelcha daandii haqaati kenna rabbii barhaqaani gammachuu hin qabu daarii ajab dubbii har'a laali abbaan jaafee nama gaarii qur'aanni qawli rahmaani bilisa qaama kan keeti mee maaltu satti madaala qajeelcha daandii haqaati kenna rabbii barhaqaani gammachuu hin qabu daarii ajab dubbii har'a laali abbaan jaafee nama gaarii ajab dubbii har'a laali abbaan jaafee nama gaarii markaza Abii Bakri Siddiq hunda fakkeenya alama barsiisa qawli rahmaani qulqulleessaa qalbii namaa hundeessa naabuu inaaya kan dur bocee lafa kaahee dustuura daandii mu'mina qalbii namaatiif mijaahee markaza Abii Bakri Siddiq hunda fakkeenya alama barsiisa qawli rahmaani qulqulleessaa qalbii namaa hundeessa naabuu inaaya kan dur bocee lafa kaahee dustuura daandii mu'mina qalbii namaatiif mijaahee isintu faayarra caalu mee maaltu siinii madaala kennama mootii olaanaa waa hedduu nuuf ta'e laala hin deemnu karaa tiktoka kenna karaa nutu beeka hin barannaa diin islaama markaza keessa maafiyaana jabaadha ammas jabaadha warri qur'aana kattame imalli keessan fuuldura beekumsi har'a nu yaame wallaalaan tiktokan teennu barumsa akka jabaannu galmi kennaa yoo mul'aafu itti cimnaa nu maraafu jabaadha ammas jabaadha warri qur'aana kattame imalli keessan fuuldura beekumsi har'a nu yaame wallaalaan tiktokan teennu barumsa akka jabaannu galmi kennaa yoo mul'aafu itti cimnaa nu maraafu markaza Abii Bakri Siddiq hunda fakkeenya alama barsiisa qawli rahmaani qulqulleessaa qalbii namaa hundeessa naabuu inaaya kan dur bocee lafa kaahee dustuura daandii mu'mina qalbii namaatiif mijaahee markaza Abii Bakri Siddiq hunda fakkeenya alama barsiisa qawli rahmaani qulqulleessaa qalbii namaa hundeessa naabuu inaaya kan dur bocee lafa kaahee dustuura daandii mu'mina qalbii namaatiif mijaahee markaza Abii Bakri Siddiq hunda fakkeenya alama barsiisa qawli rahmaani
كل قلبي نما هندي سلابو إنايا كم دربوشينا فكاهي دستور داني مؤمنة قليلا ما تفجاه. Only main point. طيب إن شاء الله درسو بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. warri sagantaan kasagantaan kennatanii jettanii hundi keessanuu galatoomaa isiniin jedha. Keessummoonni keenya taanaan gasee barattoonni markata garaagaraa jiraatu kan anaa dhufu baga nagahaan dhuftanii isiniin jedhe kallattii maanii gara sagantaa kiyyaatti seena. Sagantaan kiyyallee sagantaa galateeffannaati. Galateeffannaan dura dursoo kan galataa fi agartanii shukurillee haqaa godhate rabbii olaanaadha. Shukriin hunda dura kan maleef rabbii tokkicha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbii agartanii fayyaa nuu kennee nama godhee nu uumee eegasii agartanii aqliitti yaannu nuuf kennee akka itti agartanii horirraa adda baanee nama taanee yaannee barannee waa qabannuuf aqlii rabbii nuu kenne. Alhamdulillahi rabbil aalamiin alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbiif galannaa gahu. Baada saniiti namni ani galateeffatu yoo ka jiraatu taate itti aansee ustaaza koo kabajamaa fi qaalii fi gaarii namaa Ustaaz Mubaarak Abu Inaaya abbaa keen akkasumas obboleessa keen akkasumallee barsiisaa keen nama agartanii yeroo kamuu bal'inattis rakkinattillee agartanii waysanuu beeynillee yoo nu waa wallattillee gorsaa fi malaa fi amalaan nu barsiisanii har'a akka agartanii bakka sana geennu gahee leencaa taphatan galanni isaanii afaan kiyyaan dubbadhee isaaniif galata galchuu osoo hin taane jazaa isaanii rabbiin jannata firdoosin rabbiin isaaniif haa deebi'u jechuu barbaada inshaallah. Akkasuma immoo itti aansee namni galateeffatu yoo kan jiraatu taate haadha manaa kiyya qaalii fi gaarii haadha ilma kiyyaa kan taate haadha Jaafar wallahi isii jaju osoo hin taane inshaallah rabbiin agartanii nama agartee umrii dheeraa waliin jiraatu rabbiin haa taasisu. Kan agartanii har'a eebba guyyaa har'aa kana isitu eebbifame maqaan kiyya yoo ta'e hayi'ni ka isii jechuudha. Isitu akka godhate isii eebbifame silaa jedhame hedduu natti tola ture. Alhamdulillahi akka agartanii jalqaballee markaza kana ana duraaf dhuftee markazni kun markaza gaariidha hedduu bareeda isaanillee nama gaariidha barattoonni nama gaariidha kottu asitti barattu jettee kan agartanii gama barumsa kanaa nawaamte jalqaba isiidha anis agartanii waamicha keessan kabajee dhufe akkasuma immoo rabbiin agartanii irratti naaf laaffise har'a nama agartanii sababa kiyyaa namni wal gahu tahe kuni hundi agartanii bu'aa isiitii firii isiitii baga gammaddee jechuu ni barbaada. Isinis baga gammaddee akkanaan jettanii asumaanuu ammoo du'aayii akkanaaf gootanii dhaamsa kiyya. Inshaallah Qur'aanni kun agartanii isillee bakka laaf du'aayii akkanaaf gootaniif dhaamsa isinii godhaa jedha. Akkasuma immoo dhumarratti barattoota markaza Abubakar Siddiq amiira seenaan hangafee hunduma isaaniitu ebalu osoo hin jenne jalqabarraa kaasee hanga dhumaatti nama agartee guyyaa takkaallee taatu fataa fi kasraanaaf laaleen hundi keessanuu baga gammaddanii galatoomaa ulfaadhaa jazaan keessan jannata haa ta'uu isin jedha. Haganuma dubbachuu barbaade inshaallah kanarraa gammachuu bira dabree agartanii ana jira. Alhamdulillahi rabbil alamin jabaadhaa ulfaadhaa galatoomaa jazakallahu khairan. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. أبا جعفرين الفاتا كالتوما ويوما خبجما إسان الجنة أكسم هذا منا إساني هذا جعفرين إن شاء الله تعالى كان قدة خملته كن ربي برهقاني قمتوهن قبوداري أجاب دبي هرالالي أبان جافين مغاري أجاب دبي هرالالي أبان جافين مغاري